Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daawwattoota kabajamtoota YouTube Bahar akkam nagaa fayyaa qabna fayyaa nuuf qabdanii isiniin jenna. Inshaallah galata Rabbii guddaa Rabbi nagaa waliin nu deebisee jira. Har'aan tana wanni irraa dubbannu keessummaa keenya qaama durallee garuu maqaa isaa isin hin barsiifne ammoo ati isaa wajjiniin wal bartii isin gooyise akkasuma gaafii xiqqoo wajjin gaafiilee xiqqoos akkasuma waliin itti fufnaa jechuun inshaallah. Kanaafuu gara keessummaa keenyaatti isiniin dabarsaa. Inshaallah nu wajjin turtii gaarii godhaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam nagaa qabdaa fayyee jirtaa? فياد الحمد لله مركان. Gaarii inshaallah. Maqaa keetoo eenyu siin jaammee naaf ibsiga? مكان كيا سال الدين سين نجان. Okay. Inshaallah mee daawwattoota keenya kanaanis waan dhaamsa gootuuf takka gaafii nuuf qabdu takka waan haaree qabattee jirtu inshaallah. أسديادا خرجا في ديبي تنجان. Gaafii nuuf qabdu mee maal faadhame? غافيني ننقبو أنا أسمر يرتي. ربي وأفرس يا خان. بوليسو. Amiin. وأفران سانكيسا غامي متريسون دنديسا وأفرين سيا خرده. Garuu gaammoo waa'uma akkanumatti waa afur naan jette waa afur gizee jettu waa'ee duniyaarraa moo waa'ee akhiraarraa? وايد الدنيا تراي. دعاء Waa afur. وأفر ربي Ka سيا خان. akkami fakkeenya xiqqishuma yoo silaa naa goote dasna yaa xiqqisho waa'uma akkam waa afur rabbi siyaa kannu jette garuu amiin jaa rabbi kanaa kannu waan rabbi naa kannu niin fadha waan gaarii. وافرني نسينجوغا وان نما فيداتي وان الدنيا تلي سفيدي آخرت تلي سفيدي تشولا Akkasi waan gaarii waa afur rabbi siyaa badhaasu naan jette. Inshaallah wanni afran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka jeetti arba'atu mina sa'aadaa jeeta hadiisa keessan nu dubbate waa afuri. Wanni afran san takkaffaan mana bal'aa, ollaa gaarii, yaabbii gaarii, haadha manaa gaarii waa afur arba'atu mina sa'aadaa tajaamtu tana jechuun inshaallah atillee rabbi si haa argachiisu gaa arba'atu mina sa'aadaa. آمين 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 Inshaallah hunda ilmaan namaatu arba'atu mina sa'aadaa rabbi si haa gammachiisu. هيا ماس غافين قبا Ayyi. نموتا أفر هريا إنغودتني Nama afur hiriyyaan godhatin jette? نموتا وأفر قبا Gizee jettu gaamee addana baase. نموتا وأفران كنها وأفر قبا هريا إنغودتني يجو Waan gaarii qabu moo waan hamtuu qabu? وانا متوقع بها Waa afurraa waan hamtuu qabu. Namni haala afur qabu kan shari'aan waan hamtuurraa saahiba si ganu, saahiba si ganu, saahiba si hatu, amma saahiba ofirra atirra of jaalatu, of jaalatu, ammas kafara duujaan nama haala afran kana qabu itti shari'aan godhatinii jaan. أيه خنجرا جرو في خنجرا جرو رب ما تبيها جاني خنافو غافيني ننقبو هنغنما أتس غاوان قبل ما نغافدو ما Akkasii inshaallah anis gaafii sumaafin qaba xiqqaattullee maal jettee seeta gaafiin tiyya tan duraan dura waan 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 takka talaman taane waan lama tatakkan taane naa himi. alla jabduna fiddeeta nan danda'an tabira silaanaa jijjiirtee marbaata Dhiisi ati haa taatu taatee jirti tana oomee irraa yaali yoo dadhabdee anumaa sii deebisa. hidhiidha hidhii jaaniin Hidhii gisee jennu gaa adda baasi. ayyeega anka gaafii na gaafatti deebisaa si deebise haa garu Waa hidhii miti garuu hidhiin bara kunoo takka ta gubbaa takka ta jalaa takka ta gubbaati bara kina an siin jedha siin baane waan takka talamantaan talaman taane takkaas talaman taane anumaa fijjabeeyse tana bira hotuu abdagaa akkasi ishii anumaa sii deebisa birraa wanni takka talaman taane talamaas takka hin taane takka talaman taane takka laa habbaan takka talaman taane lamaas takkan taane wan isiin sun
afaan tokko kalamantaan afaan namni abba lama ni qaba tokko asirraa tokko asirraa ni qaba habbuma tokko qabaa afaan tokkichaa kana laman ta'u jechuudha. Ijaas ilmi namaa lamuma qaba yoo bal'aa ta'e faa malee namni ija takka qabu dajjaaluma tana yookaanoo gurra lamaan jennaan jechuudha. Takka talaman taane lamas takka hin taane. Ajaa'iba garuu teetuni eesuma akkana fiddee na gaafatteerra. Gaa maali waa hedduu jira ilma namaa haala keessa waa hedduu jira wanni gaafatanii kan isaan fenne waa hedduu takkaa jira. Meegaa gorsa waan qabdurraas kaa'amee daawwattoota keenya kanaafis ka'a. Gorsarraa sila har'aatummaan xiqqishoo bu'aarsitee desna jaa. Ani wanti inni bohaarsu hin jiru rabbiin akkuma fi akhiratti nu milkeessu hin jaa. Amiin amiin. Tanuma gaa wanti inni hin jiru an biraa hin qabu. Ishee hayyee nu dhiyaachuu keetiif baay'ee galatoomee siin jaa akkasuma inshaallah anilleen akka kiyyatti wanni dhaamsu obboleeyyan kiyyaa fi namoota hordoftoota kiyya ta'an hundaafuu dhaamu inshaallah rabbii milkii ta duniyaatii fi ta akhiraa rabbi nu haa milkeessuun ja'ani inshaallah waan takka waan godhuu qabnu ta'e inshaallah nurraa eegamtu ta shakkonni keenya illee nu gorsan har'aa fayyadamnu haa itti hojjennu haa itti dalaynuun ja'an hadiisaa fi quraana keenyaas haa jabeeffannu jala haa deemnu itti haa dalaynu inshaallah tanumaan ja'an anilleeni ibaadaas rabbi nu haa laaffisu warra ibaadaa sarara gad dhaabbatee warra karaa rabbii keessa toltu hojjechuudha irratti beekamarraa rabbi nu haa godhu hamtuu teenya tayaadannuu fi tayyaadannees rabbi nuuf haa dhiisu jaalala isaatis rabbi nu haa kennu eeganaayis jaalala ergamaa isaa rabbi nu haa kennu inshaallah anilleen tanumaan ja'a waan biraa yoo waan itti dhaamsaa yoo qabaattame waan biraa nuuf qabda. Dhaamsinii ani qabu diin baradhaa. Namni diin barate iftahee jiraata ba'aaf irratti hin ta'u kanaafuu shabaaba keenya karaa diinas deebi'aa jechuun ni barbaada. Ani waggaa akkana jettu kana waan takka faana yaadachiiftanii beektaa waan akkamii beektaa shabaaba gizee jettu keessaafuu shabaabni kun waa meeqaatu isarraa eegama waa hedduu isarraa eegama beektaa waa hundinuu isa kana ni feeti shabaaba kana ammas gaafa mokorrinis bakka shabaabummaa tanatti jirtii beekte. Rabbi ati shabaabummaa teenya rabbi nuuf haa ta'isu. Amiin amiin amiin. Inshaallah shabaabaan awwanni hin jiru akka kiyyatti akka dhaamsa obbolummaatti hanga dandeessu yoo xiqqaatte kofoo ta'ellee oluma gabaabsadhu rifeensa keetillee normaaluma naa godhadhu faashina narraa maxxalii ni jaan kanama gorsu silaafuu naa achittu akka ajaa'ibaatti shaa godhee nama gorsuu jiru ni jira beekte anis akka obboleessa tokkotti wanni itti dhaamadhu normaaluma ta'ii naa jiraadhuun jaan jiru duniyaa tana keessa hanga jirtutti gabricha rabbii ta'ii ka duniyaa fi akhiratti milkaa'u anaa fi atis rabbii walumaan nu haa godhuun jaan antanumaan itti dhaamadha xiyyaafillee. Sanumaan itti dhaama iftahee jiraata namni diin barate kanumaan dhaama shabaabaan keenya. Arsitti nu argamu qatiif baay'ee si galatoomfannaa galatoomii jazaakallahu khayran wa hasanal jazaa'iin siin jaa. Hayyee galatoomaa jazaakumullahu khayran. Akkasuma hordoftoota kabajamtoota keenya wanni inni isiniin jawgaa inshaallah waan nurraa dagachuu hin qabne takka laayik sheer sabskiraayib nurraa hin dagatina akkasuma sheer godhaa saahiban keessan biraan nuuf ga'a wanta narra gaggaarii seenaa adda addaatiin namni nurrallee seenaa himuu beeku hedduu jira garuu nutis akkuma keenyaatti ofumarra ni himna jenna malee nu achi qasilaa gorsu nu achi qasilaa waa hedduu beeku lafa guutee jira alhamdulillah rabbi umrii isaanii rabbi nuuf haa dheereessu. Ulamaa teenyaas rabbi bakka isaan jiranitti umrii dheertuu rabbi haa kennuu fi saahibban keenya qaqqaalii warra diin baratee nama barsiisuu jirus rabbi nuuf haa ta'isu hamtuu hunda jala rabbi nagee nu haa baasuun isiniin jaa hanga guyyaa biraa waan kanarra caalu walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.